Premier League Englandin morkattoonni waancaa Manchester City fi Aston Villaan morkattoota isaanii waliin qixxaaban. Leenjistoota isaanii kan jijjiiran Chelsea Fulhamin yommuu ammoo Manchester United Burnley waliin qixxaabee dabalan isaa akka ta'utti qindaa'eera. But he's very much at the heart of the defence here today. Premier League England torbee 21ffaan kaleessa taphoonni 8 taphatameera. Waancaa Premier League England bara kana fudhachuuf Arsenal waliin morkii keessa kan jiru Manchester City Brighton waliin goolii tokko qixxaaba'e. Erga barri haaraan faranjoota seenee Manchester City tapha 3 walitti aansuun qixxaaba'eera. Gareen Pep Guardiola taphattoota sararatti isaa murteessoo Joshko Gvardiol, Ruben Dias fi John Stones hanga ji'a dhufuutti sababa miidhamaan hin argatu. Qaawwa bakka kanatti samudate haguuguuf taphata bu'aa akaadaamii kilabichaa Max Aleyne ergisaan Watford ture deebifachuun taphata umurii 21 Abdul Kadir Kujanov waliin qindeessuun fayyadame. Daqiiqaa 41 irratti balleessaa Diego Gomez Jeremy Doku irratti hojjeteen Manchester Cityin peenaalitii argate. Erling Haaland peenaalitii kana galchuun Cityin dursuu eegale. Gooliin kun Erling Haalandiif goolii 150ffaa kilabichaaf galche ta'uun galmaa'e. Premier League England bara dorgommii kanaan immoo goolii 20 dursaa jira. 2026 truly underway for Erling Haaland and it's yet another milestone. His 150th Manchester City goal. Boqonnaa deebii daqiiqaa 60ffaa irratti Yaasiin Ayaariin kubbaa mijeesse Kaarumi Toomaan galchuun qixxaaba'ani. Manchester Cityin torbee tokko gidduutti Sunderland, Chelsea fi Brighton waliin qixxaaba'uun qabxii 5 Arsenal irraa fagaachuun qabxii 43 sadarkaa lammaffaarra jira. Gareen Mikel Arteta Arsenal har'a Liverpool injifate garaagarummaan gidduu isaanii jiru gara qabxii 8tti bal'ata. Pep Guardiolaan taphaan booda yaada kenneen akkaataa ittiin taphanne jaaladheera. Taphattoota haaraa fi taatee haaraa hedduun garee keenya keessa ture garuu goolii hin galchine kana fooyyessuun hojii keenya ta'uu qaba jedheera. Aston Villaanis gara Selhurst Park imaluun Crystal Palace waliin goolii malee qixxaaba'e. Crystal Palace erga dirree isaa irratti tapha injifatee ji'a tokko darbeera. Waliigalaan taphoota 6 darban injifannoo malee imalaa jira. Gareen Unai Emery Aston Villaaf Morgan Rogers fi Ole Watkins carraa goolii uumuu bira darbuun goolii galchuun dandeenye. Aston Villaanis qabxii 5 Arsenal irraa fagaateera. Chelsea gara Craven Cottage imaluun Fulhamin goolii 2 fi 1 mo'ame. Enzo Maresca gaggeessuun Leandro Zenyi kan qacare Chelsea kaleessas leenjisaa garee umurii 21 gadi Callum McFarlane'n durfamus ga'umsa torbee darbee Manchester City irratti mul'ise irra deebi'uu hin dandeenye. Daqiiqaa 22ffaa irratti Mark Cucurella'an balleessaa Harry Wilson irratti hojjeteen yeroodhaan kaardii diimaan dirreedhaa ba'e. Bara dorgommii kana kaardii diimaa 8ffaa Chelsea argate ta'uudhaan naamusni badaan kilabichaa itti fufeera. Premier League Englandin taphata 5ffaa kaardii diimaadhaan dirreedhaa ba'e yoo ta'u bara 2007 fi 8 kaardii diimaa 6 erga argate as riikaardii badaa kanas qooddachuuf imalaa jira. Daqiiqaa 55ffaa irratti Raul Jimenez addaan itti bu'uun goolii galcheen Fulham dursuu eegale. Daqiiqaa 72ffaa irratti immoo Liam Delap goolii qixxeessitu Chelsea galche. Ta'us daqiiqaan 9 yoo hafu Harry Wilson bifa miidhagaa ta'een Yorel Hattoo bira darbuun goolii galcheen Fulham goolii 2 fi 1 Chelsea injifateera. Strong arm from Sanchez. Wilson! Fulham lead again. Manchester United gara tarfamuu imaluun Burnley waliin goolii 2 qixxaaba'e. Manchester United erga Ruben Amorim hojii leenjisummaa irraa gaggeesseen booda tapha jalqabaa leenjisaa garee umurii 18 gadi Darren Fletcherin leenjaa taphate qixxaan xumure. Burnley'n taphoota 12 darban irraa qabxii 3 qofa argate. Manchester United irraas qabxii fudhateera. Aidan Haven goolii garee ofii irratti galcheen Burnley'n dursuu eegale. Benjamin Sheshkoon boqonnaa deebii kubbaa Bruno Fernandes irraa argate galchuun Manchester Unitedin qixxa taasise. Ta'us Jadon Antonin irra deebiin Burnley gara dursummaatti geesse. Tapha kanaan ga'umsa gaarii kan mul'ise Benjamin Sheshkoon goolii 2ffaa galcheen Manchester United Burnley waliin qixxa ba'eera. Crosses there and Sheshko again! Now
Manchester United are ahead. Benjamin Sheshkoon carraa haatrikii hojjechuu argatus ittiin fayyadamne. Kubbaan Lisandro Martinez galchee ture immoo Kyle Walker irratti balleessaan hojjetameera jedhamuun haqame. Darren Fletcher tapha dilbata dhufu waancaa FA Englandiin Manchester United Brighton waliin taphatu irrattis akkan dursu natti himameera jedheera. Vitalitytti immoo Bournemouth goolii 3-2 Tottenham injifate. Matis Telly fi Joao Falinan goolii Tottenham galchaniiru. Van Nilsson fi Eli Junior Kruppin akkasuma Antoine Semenyoon daqiiqaa 95 irratti goolii galcheen Bournemouth injifateera. Antoine Semenyoon bara dorgommii kana goolii 10ffaa Premier League England galchuu jijjiirraa gara Manchester City taasisuun dura Bournemouth tapha 11 booda injifannoo jalqabaa akka argatu taasiseera. Brentford goolii 3-0dhaan Sunderland injifatu. Igor Thiagoon goolii 2 galchuun goolii bara dorgommii kana galchee 16 gaateera. Everton Wolves waliin goolii 1 qixayoo ba'an. Newcastle daqiiqaa dabalataa irratti goolii 2 Bruno Guimaraes penalty. Harvey Barnes immoo taphaan galchaniin goolii 4-3 Leeds United injifate. Ball spins down, Barnes on the turn. Harvey Barnes has won it for Newcastle with the final kick of the game. Premier League Englandin har'a Arsenal Liverpool keessummeessa. Taphachumaa torbee 21ffaa Premier League Englandin Emirates Arsenal dursummaa liigichaa cimsachuudhaaf Liverpool waliin taphata. Gareen Mikel Arteta Arsenal abjuusaa waggaa 22 booda waancaa Premier League England injifachuudhaaf qabu dhugoonfachuudhaaf yeroo murteessaa irratti argama. Morkattoota isaa Manchester City fi Aston Villa irraa qabxii 5 fagaatee kan argamu Arsenal garaagarummaa kana gara qabxii 8tti bal'isuudhaaf Liverpool waliin murkata. Tapha jalqabaa bara dorgommii kanaatiin Anfielditti Liverpool goolii Dominic Szoboszlai galcheen yoo injifatu Arsenal haaloo kanas baachuudhaaf taphata. Mikel Artetaan tapha kana dura yaada kenneen yeroo itti ga'umsa keenya mirkaneessinu irratti argamna akkamittiin akka injifannus beekna jedheera. Taphataan sarara fuulduraa Liverpool Hugo Ekitike tapha kanaaf dhaqqabuu mala jedhan leenjisaan garichaa Arne Slot. Lammiin France Ekitike torbee kana keessa shaakala kan hojjenne ibsameera. Gama Arsenal Ricardo Calafiori fi Christian Mosqueraan sababa miidhamaatiin tapha kanaaf kan hin qaqqabne yoo ta'u Kai Havertz miidhama yeroo dheeraatiin booda tapha kanaan hiriiruu danda'a jedhameera. Premier League dhuma England kanaan kaleessa taateen addaa tokko muudatee ture. Tapha Bournemouth 3-2 Tottenham injifate irratti leenjisaan Tottenham Thomas Frank qaruuraa bishaanii asxaa Arsenal qabuun yeroo bishaan dhugan mul'atanii turani. Kuni maaliif hin ta'e akkamittiin akkas goote jedhame Thomas Frank gaafatamee ture. Beekaa wanta nani godhe hin jiru osoon beekee kana hin qabadhuun ture yaada jedhu kennanii jiru. Qaruuraan bishaanii asxaa Arsenal qabu kun garuu tapha torbee darbe Arsenal Bournemouth waliin tapha taniif kan qophaa'edha kan fakkaatu garuu Thomas Frank erga kana arganiin booda baay'ee akka aaranillee dubbatanii jiru. Asumaan oduu Premier League England kan birootiin yoo ceenu Manchester United jaarraa Sir Alex Chapman Fergusoniin booda milkaa'inarraa fagaachuu isaan leenjistoota gara 9 jijjiireera. Dhiyeenya Old Trafford kan gaggeeffame Ruben Amorim leenjisaa murannoo ofiitti amanuun gaggeeffamanii jedhamee jira. Dhimma kanarratti Girmaa Bayyanaa waan qindeesse qaba. Manchester United have sacked Ruben Amorim. Leenjisaa dargaggeessi lammii Portugal simboo qabuu fi akkamitti miidiyaatti dubbatu beeku Ruben Amorim akka Alex Ferguson milkii guddaa abjootee Lisbanii Manchester ga'us joota 14 ol teessoo Old Trafford akka abidda saafaa nama gubura turuu hin dandeenye. Erga leenjisaa Manchester United ta'ee akkamitti miidiyaadhaaf yaada akka kennu beekaaf malee qabxii kilabicha keessatti galmeessaa jiruun erga hojii isaa dhabee bubbulee jiran yaada Jamie Carragher ture. Boodarra garuu miidiyaaleen England Amorim tuttuqanii afaanii abidda baasuun deebisee akka ittiin gubatu gochuun isaanii hin oolle. I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach of Manchester United. Dargaggeessi ganna 40 Ruben Amorim tapha Leeds United wajjiniin goolii tokko qixabahan booda karoorri koo leenjisaa kilabichaa ta'uu qofa osoo hin taane tooftaa taphattoota filachuu dabalatee dhimmoota ispoortii wal qabatan hoogganuudha. Kun immoo hanga waliigalteen koo ji'oota 18 keessatti xumuramu yookaan ammoo hanga boordiin kilabichaa nama iddoo koo bu'uu fidutti haala kanaan itti fufa jedhee ture. The manager of Manchester United
and it's going to be like this for 18 months or when the board decided to change. Yaani Amorim kun ammoo rakkoon akka jiru kana keeku yoo ta'u jijjiirraa taphattoota amajjii kanaatiin gaafni inni dhiyeesse fudhatama dhabuun Amorim akka mufatu godhe. Akka gabaasni Sky Sport jedhutti yoo ta'e jimaata darbee Amorim tooftaa taphaa fayyadamu 3-4-3 irraa jijjiiruudhaaf fedhii qabaachuu dhabuu fi naa'umsiin agarsiise hojiirraa kaafamuu isaatiif sababa ijoodha. Jimaata darbee daayirektara kubbaa miilaa kilabichaa Jaason Wilcox wajjin dhimma tooftaa taphaa irratti yeroo mari'atu waliigaluu diduun miiraan dubbachuun hooggansa kilabichaa hin gammachiisne. Amorim Jaason Wilcox fi hojii gaggeessaa kilabichaa Omar Berada wajjin erga mari'atanii booda hojiirraa kaafame. Manchester United bara kana Premier League Englandin qabxii 31 sadarkaa 6ffaarratti argamus hooggansi kilabichaa Amorim jalatti garichi jijjiirama irraa barbaadamu agarsiisuu dadhabuun leenjisicha hojiirraa kaasuudhaaf akka murteessan godhe. Manchester United taphoota 63 Amorim leenjaa taphate keessaa 21 mo'atamuudhaan 18 qixabahe. Giddugaleessaan Amorim jalatti harka 38 tuqaa tokko qofa injifate. Kun ammoo Ferguson booda leenjistoota Manchester United leenjisan keessaa leenjisaa qabxii gadi aanaa galmeessedha. Erga Alex Ferguson hojii leenjisummaa kilabichaa gadhiisanii David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag fi Ruud van Nistelrooy dhaabbii fi leenjisaa yeroo ta'uudhaan kilabicha dursanis milkii Ferguson wajjiniin bahe gara Old Trafford deebisuu hin dandeenye. Sadaasaa bara 2024 iddoo Erik ten Hag buudhaan leenjisaa Manchester United kan ta'e Ruben Amorim gonfoo kabajaa kilabichi maallaqa biiliyoonotaan lakkaa'amu baasee argachuu dadhabe kana deebisuudhaaf ofiisa amansiisee deeggartootattis abdii horuus akka yaade hin taane. Qooda abbaa qabeenyummaa Manchester United harka 27 kan qaban Jim Ratcliffe yoota muraasa dura Amorim karoora isaa Old Traffordtti milkeessuudhaaf waggoota 3 isa barbaachisa jedhanii turan. We have to be patient. Ruben, he needs to demonstrate he's a great coach over 3 years. Manchester United ibsa baaseen jijjiiramaaf yeroo sirriidhaa murteen kun garichi Premier League Englandin sadarkaa fooyyedhaan xumuruudhaaf carraa gaariidha jechuun Amorim gumaacha godheef galateeffatee fuulduraaf ammoo carraa gaarii hawwee fi gaggeesse. Dubbiin Ruben Amorim fi Manchester United Enzo Maresca fi Chelsea wal fakkaatti. Amorim waliigaltee joota 18 hanga bara 2027 Manchester United waliin, Enzo Marescaan waliigaltee hanga 2029 Chelsea waliin isaan tursiisuu qabu ture. Ruben Amorim losing his job at Manchester United. odeeffannoodhuma kana wal qabatuun hojii leenjisummaa yeroo Manchester United kana fudhachuudhaaf amma Michael Carrick fi Ole Gunnar Solskjaer fedhii akka qaban himamaa jira. Ruben Amorim waggaa tokkoo fi ji'a lamaan boodadha hojiirraa kan gaggeeffamanii Manchester Unitedin leenjisaa turuudhaan jechuudha. Amma Darren Fletcher leenjisaa garee umurii 18 gadi leenjisaa bakka Ruben Amorim buudhaan yeroodhaaf hanga tapha dilbata dhufu waancaa FA'18 Brighton waliin taphatanitti leenjisaa dursuudha. Sana booda garuu taphattoonni fi leenjistoonni duraanii kilabichaa fedhii yeroodhaaf Manchester United leenjisuu akka qaban himamaa jira. Ole Gunnar Solskjaer isa tokkodha. Bara 2018 Manchester United Jose Mourinho yeroo gaggeessettiin waggaa 3 fi leenjisaa kilabichaa ta'uudhaan hanga bara 2021 hanga gaggeeffamuttiin Manchester United leenjisuun isaanii yaadatama. Yeroo sanattiin taphoota 91 injifatee ture, taphoota 37 qixabee, taphoota gara 40 ammoo mo'amee jira. Dhibbantaan injifannoo isaa dhibbantaa 54 tuqaa lamadha. Yeroo Solskjaer hojiirraa kaafamu immoo Michael Carrick ture. Tapha 3 irrattiin Manchester Unitedin dursee kan ture. Taphoota 3 sanarraa 2 injifachuudhaan tokkoon qixabuudhaan dhibbantaan injifannoo isaa 66 tuqaa 7dha. Taphoota muraasadha kan dursee. Waggaa 2 fi walakkaadhaaf immoo kilaba Championship Middlesbrough tajaajiluudhaan muuxannoo argadheera. Amma Manchester Unitedin yeroodhaaf leenjisuun barbaadaa jechaa jira.
Michael Carrick Solskjaer immoo kilaba Tarkii Beşiktaş irraa erga gaggeeffame hojii maleedha kan inni argamu. Innis deebuudhaan kilaban leenjisummaadhaan akkasuma taphataa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Amma irra deebiidhaan yeroodhaafis ta'u tajaajiluudhaaf fedhiin qaba jedhaa jira. Leenjistoonni lamaan hooggantoota olaanaa Manchester United waliin mari'achaa jiru. Eenyutuun leenjisaa yeroo ta'a kan jedhu yeroon kan deebisuudha kan ta'u. Asumaan oduu keenyatti aanutti yoo dabarru waancaa mo'attoota Spainin Barcelonaan Athletic Bilbao injifachuudhaan xumuraaf gaheera. Walakkaa xumuraatiin Athletic Bilbao waliin kan taphate Barcelonaan milkaa'eera. Tapha kanaan Barcelonaan gooliiwwan 5 Bilbao irratti galchuudhaan imala isaa miidhagfate. Gooliiwwan kanneen keessaa 4 daqiiqaa 16 keessatti galuun kilabni Blaugrana dursee hojii manaasaa xumurate. Ferran Torres daqiiqaa 22 irratti goolii galcheen Barcelonaadhaaf daandii goolii saaqe. Fermin Lopez, Rooney Bardigi fi Rafinhaan goolii daqiiqaa 38 irratti galcheen goolii tokko dabalaniiru. Lammiin Biraazil Rafinhaan boqonnaa deebii goolii lammaffaa galcheen Barcelonaan morkii waancaadhaaf gahuu mirkaneeffate. Hansi Filikiin kan durfamu Barcelonaan dorgommii hundaan tapha salgaffaa walitti aansuudhaan injifateera. Taphoota 5 darbaniin immoo goolii tokkollee osoo hin keessummeessiin injifannoo irratti argama. Yeroo 15ffaadhaaf shaampiyoonii waancaa mo'attoota Spain kan ta'e Barcelonaan yeroo 16ffaadhaaf yoo milkeeffateef beellama Saa'ud Arabiyaa Jiddaatti qabateera. Shaampiyooniin yeroo 13 waltajjicha Real Madrid yoo morkii wancaaf gahe har'a galgala Atletico Madrid waliin ni morkata. Serie Italia torbee 18ffaadhaan Inter Milan yoo injifatu Napoliin qixa bahe. Inter Milan gara Stadio Ennio Tardini imaluudhaan goolii 2-0dhaan Parma injifate. Federico Di Marco fi Marcus Thuram goolii injifannoo Inter Milan galchaniiru. Gareen Christian Chivu Inter Milan qabxii 42 Serie Italia dursaa jira. Stadio Armando Maradonaatti Napoliin Hellas Verona waliin goolii 2 qixa bahe. Martin Fresi fi Gift Orban penaalitiidhaan goolii galchaniin kilabiin sadarkaa gadi keessa jiru Veronaan dursaa ture. Ta'us boqonnaa deebii Scott McTominay fi Giovanni Donnarumma goolii qixxeessitu Napoli galchaniiru. Gareen Antonio Conte Napoli morkii waancaa keessa jiraatus ga'umsa wal fakkaataadhaan imaluudhaaf rakkateera. Atalantaan goolii 2-0dhaan Bologna injifate. Kilabiin Bergamo Atalantaan leenjisaa haaraa Raffaele Palladino jalatti kaka'umsaan imaluutti fufeera. Sababa Gianluca Scamacca miidhamarra jiruuf jalqabarraa kan seene Nicola Kristovic goolii injifannoo 2 galcheera. RS Milan Genoa waliin taphata. Cremonese immoo Cagliari waliin morkata. Odeeffannoo muraasa simbiraan ga'uudhaaf leenjisaa Chelsea haaraan Liam Rozenyin yaada jalqabaa kenneen Chelsean injifannootu isa barbaachisaaf jedhee jira. Liam Rozenyin miidiyaa keessaa Chelsea irratti interview jalqabaa kan kenne daqiiqaa 7dha kanaasee kana gidduuttiin yeroo 9 jecha injifannoo jettu kaasuudhaan kan dubbate guyyaa bara haaraa faranjootaa Chelsean Enzo Maresca gaggeessuun isaa ni yaadatama. Leenjisaan Strasbourg Liam Rozenyi qacaruun isaa ni yaadatama. Liam Rozenyin bakka kana aadaan injifannoo jira. Anis mallattoo kanaanan imaluu barbaada. Yeroo gabaabaa gidduuttiin injifannoon akka narraa eeggamu niin beeka. Garuu injifannoo yeroo dheeraadhaaf fulla'us ijaaruun fedhii kooti yaada jedhu kennee jira. Liam Rozenyin kana dura barreessaa dhimmoota ispoortii keessaayyuu dhimmoota kubbaa miilaa ture. The Guardian irrattiin sana booda Hull City akkasuma Strasbourg leenjisee jira. Taphattoota amma Chelsea keessa jiran keessaa Liam Delap akkasuma Hull City keessatti leenjisee jira. Robert Sanchez immoo Akaadaamii Brighton keessatti, Andre Santosin immoo Strasbourg keessattiin waliin hojjechuudhaaf carraa argatee jira. Amma taphattoota kanneen Chelsea keessattiin kan argatudha kan ta'u. Tapha kaleessa Chelsean Fulamiin goolii 2-1 mo'ame irrattiin staadiyeemitti argamuudhaan ilaalee jira. Gaarii O'Neil immoo bakka Liam Rozenyi bu'uudhaan leenjisaa Strasbourg ta'uudhaan qacaramee jira. Kana dura kilaboota Premier League England, Bournemouth akkasuma Wolves leenjisuudhaan muuxannoo kan qabu Gaarii O'Neil taphoota Premier League 88 dursee jira. Shaakala har'a jalqaban keessattiin Strasbourg shaakalchiisuun ni eegala jedhameeti kan eegamu. Sanbata dhufu immoo tapha Strasbourg
Avranches waliin taphatuun garee kana dursuu kan jalqabuta. Pireezidaantiin kilabii Strasbourg Mark Keeler gaarii O'Neil leenjisaa filatamaa ammayyaa piroojeektii keenyaaf ta'uudha. Leenjisaa kabajamaadha jechuudhaan ibsee jira. Odeeffannoo jijjiirraa waa muraasa simbiraan ga'uudhaaf Bayern Munich jijjiirraa majjii kanaatiin fedhii Mark Gehii mallatteessifachuu hin qabu jedhamaadha kan jiru. Taphataan sararatti isaa Crystal Palace Mark Gehiin hanga ganna dhufuutti achuma London turuudhaan ganna dhufummoo jijjiirraa bilisaatiin mallatteessifachuu barbaada. Bayern Munich ammatti waliigaltee taphataa sarara ittisaa kilabichaa Dayot Upamecano dheeressuudhaaf mariirra jira. Waliigaltee Dayot Upamecanoos ganna dhufu waan xumuramuuf isa bilisaan akka hin dhabneef hojjechaa kan jiru. Garuu Crystal Palace maallaqa gaarii yoo argate Mark Gehii akka gurguru leenjisaan kilabichaa Oliver Glasner himaniiru. Taphataan lammii England Mark Gehiin ganna dhufu bilisaan kilaba barbaadeettiin makamuu danda'a. Garuu Manchester Cityin kilaboota amajjii kana isa mallatteessifachuudhaaf barbaadaa jiran keessattidha kan argamu. Kanaan alattiin taphataan lammii Brazil Neymar Junior da Silvaan waliigaltee Santos waliin qabu hanga xumura bara 2026tti dheeressee jira. Umurii 33 irratti argama. Neymar Junior amajjii bara darbe kilaba isaa ijoollummaa Santositti deebi'uun ni yaadatama. Erga bara 2023 biyya isaa Biraaziliif hin tajaajille ture. Amma kaayyoon isaa Santos keessatti carraa taphaa sirriittiin argachuudhaan waancaa addunyaa ganna dhufuutiin immoo Biraazil tajaajilu akka ta'e himee jira. Waancaan Afrikaa bara 2025 biyyoota ciccimoo 8 walitti hambiseera. Qopheessummaa Morokootiin dorgomamaa kan jiru marsaa 35ffaan waancaa Afrikaa biyyoota nuusa xumuraatiif ga'an adda baaseera. Boruu nuusa xumuraatiin tapha lama yoo keessummeessu qopheessituun dorgommichaa Morokoon Kaameroon waliin Maaliin Senegaal waliin taphatti. Morokoon erga bara 1976 Finfinneettiin waancaa Afrikaa injifattee as imaanaa guddaa waliin dorgommichaa yoo eegaltu hanga ammaatti ga'umsa amansiisaa mul'isuudhaaf rakkatteetti. Marsaa garee 16tiin Taanzaaniyaa goolii 1-0dhaan injifachuudhaan marsaa kanaaf qaqqabde. Kaameroon dirreedhaan ala dhiibbaa waliin gara dorgommii kanaa imaltus dorgommii keessatti garuu biyya cimtuu morkattuu waancaa ta'aa jirti. Biyyi Saamu'eel Eettoo marsaa garee 16tiin Afrikaa kibbaa dorgommiidhaan ala taasisuun ni yaadatama. Shaampiyooniin bara 2021 Senegaal Sudaaniin dorgommiidhaan ala yoo taasistu Tom Saint Fiitiin kan leenjitu Maaliin tapha tokkollee osoo mo'amiin sadarkaa kanarra geesse irraa qormaatatu ishee eeggata. Maaliin taphoota 4 tapha ramaddii 3 fi marsaa garee 16tiin hundayyuu qixaan xumuruudhaan peenaalitiidhaan marsaa garee 16tiin marsaa nuusa xumuraatiif qaqqabde. Sanbata Aljeeriyaan Naayijeeriyaa yeroo 7 shaampiyoonii ta'uudhaan riikaardii kan qabdu. Ijiptiin immoo shaampiyoonii bara 2023 Koot Divaar waliin taphatti. CBE Premier League Itoophiyaa taphoonni torbee 14ffaa irraa eegaluun hanga sanbataatti taphatama. Har'a guyyaa sa'aatii 7 irraa eegalee istaadiyeemii Finfinneetti Nageellee Arsii Midiragannat Shiree waliin taphata. Taphoota 3 dhiyoo walitti aansuun kan injifate Nageelleen injifannoo sanaan itti fufuuf morkata. Maqaa masoo guchiiwwaniin kan moggaafame Nageellee Arsii taphoota 5 darban keessaa tokko qofaan mo'amuun 4 injifatee kilaboota kamuu caalaa qabxii hedduu kilaba walitti qabateedha. Qabxii 22 walitti qabachuunis Buna Sidaamaa fi Faasil qofaan caalamee sadarkaa sadaffaa irratti argama. Nageelleen tapha kana garaagarummaa goolii bal'aatiin yoo injifatee yeroofis ta'uu sadarkaa lammaffaa Faasil harkaanii fudhata. Taphoota 5 darban keessaa tokko qofa kan injifate Shiree Midiragannat ammoo gara ga'umsaatti deebi'uuf har'a Nageellee dura dhaabbata. Har'uma magaalaa Finfinneetti Yuunivarsiitiin Walwaaloo Addigiraat Adaamaa waliin morkata. Adaamaan kilaba ga'umsa wal fakkaataan itti fufuun dhibaa jirudha. Taphoota 5 dhiyootiinis qabxii 15 argachuu qabu keessaa 8 qofa argate. Qabxii 3 tapha kanarraa yoo argate gara sadarkaa sadaffaatti ol siquuf carraa qaba. Walwaaloon kilaboota bara kana injifannoon itti ulfaate keessaa tokkodha. Taphoota 13 keessaa 2 qofa injifachuun 4 qixaan xumuree qabxii 10 sadarkaa 19ffaa irra jira. Taphichi waaree booda sa'aatii 10 irraa eegaluun taphatama. Har'uma waaree booda sa'aatii 10 irraa eegaluun isteediyeemii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti dursaan liigichaa Bunni Sidaamaa dursummaa isaa eegsifachuuf Arbaa Minci waliin taphata. Bunni Sidaamaa qabxii 28tiin sadarkaa tokko
tokkoffaa, Arbaa Minci qabxii 7 qofaan sadarkaa 20ffaa irra taa'uun ga'umsa walii faallaatiin waliin morkatu. Sidaamaan tapha kana irraa qabxii 3 yoo milkeesse yeroofis ta'u garaagarummaa qabxii liigicha ittiin dursuu gara 6tti bal'isa. Arbaa Minci leenjisaa isaa jijjiiruus ga'umsa isaa fooyyeffachuu hin dandeenye. Tapha kana yoo injifatee liigichaan injifannoo jalqabaa galmeessa. Borustee deemee Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaatti Hawaasaan Qiddus Goorgis waliin taphni taphatu tapha xiyyeeffannoo argateedha. Qiddus Goorgis taphoota 5 darban keessaa tokkollee injifachuu hin dandeenye. Qabxii 15 argachuu qabu keessaa 4 qofa milkeesse. Hawaasaan ammoo bara kana kilaba ga'umsa olaanaan imalaa jirudha. Dabalataan kilabichi taphattoota muuxannoo qaban Shimallis Baqqalaa fi Geetaanee Kabbadaa dabalatee ga'umsa dinqii mul'isaa kan jiruu fi taphataa lafaa dhufaa Yaareed Buruuk garicha keessaa qabaachuun isaa Qiddus Goorgisiif qormaata ta'aaf eeggama. Yaareed Buruuk goolii 5 galchuunis baay'ina goolii bara kana galcheetiin Addis Gidee fi Abeel Yaaloo qofaan caalame. Borumaa Daamaatti Maqalee Sabaa Indartaan Shaggar waliin ijibbaata morkatuuf eeggamu. Shaggar ga'umsa liigicha ittiin eegaleen itti fufuuf rakkachaa jira. Taphoota 5 dhiyootiinis tokko qofa injifachuun tokko qixaan xumuree qabxii 15 keessaa 4 qofa milkeesse. Maqaleen ammoo kilaba adeemsaan gara ga'umsaatti deebi'aa jirudha. Taphoota 3 darban walitti aansuun osoo hin mo'amin imalaa jira. Boruma Dirree Dhawaan Itoo Elektiriik waliin Finfinneetti taphatu. Sanbata Machaal Baahirdaar Baankiin Daldalaa Hadiyyaa Hosaanaa Faasil Buna Itoophiyaa Walaayitaa Diichaan Madiin Itoophiyaa waliin taphachuun torbee 14ffaan liigichaa goolabama. Bunni Sidaamaa qabxii 28tiin liigicha dursaa jira. Faasil 25 Nageellee Arsii 22 sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa qabataniiru. Walaayitaa Diichaa Maqalee Sabaa Indartaa Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraatii fi Arbaa Minci kilaboota sadarkaa gadii keessa jiranidha.